yaada Junaydii wanni inni godhe garee egeree akka nyaata nama birrii miliyoonii 10 kaampaanii kana kaffaluudhaan nyaata nama kumaatamaan lakkaamuuf yeroo nutti kennu hawaasni keenya kanneen biyya alaatti argamtan ergaan keessan nyaata nama 15,000 yeroo jennu nyaanni nama 5,000 Gujii Bahaa geessina hongee Gujii Bahaa nyaata nama 5,000 hongee Gujii Bahaa achuma Booranatti aansa nyaanni nama 10,000 Boorana gadi gammoojjii gadi dhaqa egaa ergaa ijoolleen keenya kun immoo yaadataa Junaydii gumii inni hawaasa keenya irra kaayyate amaanaan inni hawaasa keenya irra kaayyate waan laaftutti ilaalamu miti hawaasni keenya akkasitti nu hubadhaa tokko lammaffaa ilmi keessan yaadataa Junaydiitii jalqabee ilmaan keessan maccan jenne tuulaman jenne kaaban jenne kibban jenne Boorana abbootii keenya nurraa qeebaladhaa qaamni mootummaa nu bira jiru kun isinitti nu gaggeessaa jiran warri nutti kennate abbootii keenya nurraa rakkate ittiin nu ga'ii nuun jedhan isin warri Boorana hangaftoon akkasumas ilmaan Gujii waan hawaasni keessan isinitti kenneefi yaadataa Junaydii isinitti kenne nurraa qeebaladhaa isiniin jenna asirratti mee eenyutu ergaa dabarsa qaama mootummaa raatisees ijoollee kana haasofsiifna ayyee asirratti akkuma reefi jedhame warri maqaan dhahin hedduu jira nyaanni kun nyaata nama 15,000 nyaata xiqqaa miti jechaan shaakarraa jalqabee miliyoona 1 nu kenne dabalataan warri biyya alaa warri Ameerikaa ijoolleen Kuweet warri Swiidin Swiizerlaand warri biyya keessaa ka alaa ka qarshii tokko ka birrii 10 nu kenne jira birrii Itoophiyaa 10 akkana baankii dhaqee birrii Itoophiyaa 10 nu galchee jira hundi keessanuu rabbi biratti isinii galmaa'ee jira hawaasa keessan bira galata qabdu asirra dabalataan immoo bulchiinsi magaalaa warri naannoo kana warri xalayaa nu barreessitan buusaa gonofaa Oromiyaa godinni Gujii godinni Booranaa yaada amma deemaa jiru kana hunda bira dhaabbattanii warri tajaajila nu kennitan ulfaadha tiraafikiin poolisiin itti gaafatamaan geejjibaa ganama halkan sa'a 10 irraa jalqabanii as dhaabbatanii ammas asuma jira halkan dhufan nama 30 oltu jira fe'ameen dhufne kuni hundi waraabbii sagantaa guddaatti deebina wanni as keessatti waraabuun nu barbaachise imalarra jirra gindumannee karaarra jirra hundi keessanuu yaamicha kana dhaggeettanii hawaasa keenya bira dhaabbattanii fi dabalataan immoo Ustaaz Kaamilis waan jettu warri